warqee obboleettii koo qaalii ati gaafa sanii iddoo hojii turte ati iyyuu dura dubbattee jirta guyyaa baay'iseen mana maadaamiitii baate sanii silaa ati gaafa sanii iddoo hojii turte namicha hamaartichatu dhaqee baase moo namicha baangaalii jettantu dhaqee baase maaliin barteetu baangaalii baase malee hamaartichi hin baasne jette tokko kana lammanni immootu mana maadaamiitii hundi keenya bannee baaneeti deebinee seeratti deebinee dalagaa jirra. Warri yeroon ala hojjedhus na beekan jiru warri amma yeroon kontiraata hojjedhus na beekan jiru. Wanni sitti himaan jiru yaani misaalee miti kaniin sitti himaa jiru waan ofii kiyyaa beekus sitti himaa jira malee. Mana maadaamiitii gaafa baanu simkaardiin nuti mana maadaamii teenyee itti fayyadamaa turre mana maadaamiitii balbala maadaamii baanee konkolaataa yoo nuti seennu konkolaataa keessatti nurraa fuudhamee caccabsanii gatan. Maaliifi lokeeshiniin bilbila kallattii irra jira waan ta'eef waasaap birraa siitingii keessaa cufachuu dandeetti. Hini manisaanuu akkamitti akka eessaa akka seenneetu akka lokeeshiniin keenya mul'anne waasaapbii keessaa cufachuu dandeenya. Malee bilbilli appilikeeshiniin nuti irraa qabnu takka nu jalaa hin tuqamu. Badee waan an argeef asitti himaa jira kana. Kijiba namarraa fuudhee osoo hin taane waan ofii kiyyaa beeku. Appilikeeshinii imoo ta'ee, feesbuukii ta'ee, waasaapbii ta'ee hundi osoo hin jalaa tuqamee siimii qofti gatamee bilbila gara hojii deema. Wuyti qeeraan sammuutti qabadhu. Duratti waan qoraate amma dhufte qeerroo. Amma dhufte qoifa godhaafi. Maaliif namichi kuni ijoollee irraa bilbila fuudhee appii isaan irraa qaban hunda formaat godhee itti deebisaa siin jennaan akka arabdi lokeeshinii inni wanti hin jenneefette kunirree sababa ta'uu hin danda'u. Giiftuma ta'u, immaammadhuma ta'u, adaadhuma ta'u, viidiyoo baay'een jilbiifadhee si kadhadha. Dhugaan beektu hin jiraa warqii dubbadhu. Maatii wal nu nyaachisin. Atirree obboleettii teenya. Micoon tunirree obboleettii teenya. Namicha kanaaf hin adalla'in. Dhugaa jirtu hin beekta. Dubbadhu warqiin sodaatin. Yoo biyya san keessa sodaatte Dubaay si fidan. Kuwait si geeffanna. Jarman irree deemuu barbaaddu si geeffanna. Bas uummata kana mataa hin adoochin lapheen nu adoodde halkanii guyyaa haadha gadaamessa dhalaa arma hoosisaa dugda ba'aa laali. Ati haadha qabdaa. Maatitu biyyatti wal fixa warqii dubbadhu. Appilikeeshinii akka arabni lokeeshiniidhaan hin takattalleef irraa jalaa balleessan sababa hin taatu. Baanet argine waan ta'eef gaafilee koonaa deebisee haa dhokku. Miyuuti irraa kaafadhu, miyuuti irra jirta. Miyuuti irraa kaafadhu. Ani isa kana obboleetti gaafii akkanatti tokko waa'ee namichaa na gaafattanii hundi keessan iyyuu narraa dhaaba baqa. Maaliif ani namicha miti ana. Kanaaf iyyuu namicha fuula seeratti dhiyeeffadhaatii namicha gaafatadha isa kana. Anaan nan gaafatina appilikeeshinii kan koo moo akkasumattidha kan inni na jalaa balleessee jechuudha yeroon mana madaamiitii ba'u. Ijoollee hunda jalaayyuu immoo akkasumatti balleessa. Dallaalaa biraa immoo gaafadha akkasitti balleessu moo akkasitti hin balleessan hin beeku isa kana waan beekuun qabu jechuudha. Gaafii isa kana. Kanaaf ani amma gaafii uummata kanaa hunda tokkoon deebisee waa'ee namicha kanaa keessa gadi galee kana san jedhee maali ani namicha moo akkamitti namni hundi waa'ee namichaa na gaafachuu danda'a. Kanaaf iyyuu ofii kiyyaa dhiyaadhu naan jennaan uummata duratti dhiyaadhee iddoo isaan dhaqinaan jedhan dhaqeera. Amma immoo sirratti hafee yoo jettan ammas deemee jechuudha ani qaama seeratti harka koonan kennan. Kan kanaan alaa immoo waan an beeku isinitti meera isinii raabseera kan kanaan alaa gaafii tokkoon keessanii hunda keessaniyyuu waa'ee namichaa natti haasa'e kan jettan waa'ee namichaan isinitti haasa'uu hin danda'u namicha qaama seeratti dhiyeeffadhaati gaafii gaafadhaa. Akkuma amma beeku isinitti meera jechuudha. Ture waan beeku isinii raabseera waan an dhageenyu isinitti meera jechuudha. Annan akkuma keessanii madaamii amma akkuma keessanii mana madaamii hojjedha malee mana ijaazaa taa'ee dallaalaa miti hojjechiisu jechuudha. Kanaaf waan beekuun qabu. Oleh suggestii kiyya gaafii tanaa qofa si gaafadhe ani sirraa cufadha xumuradheen jira galatoom. Ati gaafa mana maadaamiitii baatu appilikeeshinii kee irraa si jalaa formaat godhee sim kaardiin kee hojjetaa ture sim kaardiin ati mana maadaamiitii fudhattee baate.
Lakkiin hojjetu cufaadha akkamitti hojjetu? Hin badee Maaliif kan baay'isee maaliif hojjetare? Kan baay'isee hojjechaa akkaataa inni jira koode. ani hin beeku kaawwa maalan beekaree irrattis dawwalee ilaallee hin argine sitti kun dawwalee ergasi. Namni biraa itti fufaanii xumuratee jira. Galatooma. Gaariidha naamusuma gaafadhaadha atis miira keessa seentee osoo hin ta'in waan beektu waan qofa nutti himee waa'ee namicha difeendii godhaa akkasitu namicharra namicha akkanan goone namicha akkas hin taane jira waan ta'eef si gaafataa jiranii yoo ati namicha waa'ee namichaa dubbatu dhiifte namni waa'ee namichaa si gaafatu hin jiru garuu namicha akkanan goone heebilutti akkana godhee waan jettuu si gaafatanii. Okay gaafii ofiin boontuu wajjin wal qabatu si gaafadha. Atiin idda gaafa sanaatti bilbila baay'isee iyyaallee jette. Ati listi maaliif iyyaaliin silaa jiraachuu fi duushee illee adda baastee hin beektu eega ta'e maaf iyyaaliin amma ofiin boontuun amma kaleessaatti illee bilbilli sun hin dalagaa jettee jirti. Ati immoo baay'iseen silaa wajjin biyyaayyuu baate maatiidha hollaadha. Garaan akkamitti si dandeetti duubi jiraachuu ishee iyyuu amanteeti bilbila otoo bilbilinii turte gaafa sanaatti. Cufameera bilbilli ishii gaafa sana ani yookaan ishii mana madaamitii baatu gorsina ni kenneef siim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira jechuudha. Akkuma kan koo hoggaan ofii kiyyaa argeetti siim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira. Cufameedha nan beeka malee hin hojjetaadhaan hin beeku siim ishii. Iddasi garuu irratti hin dawwallee. Alright, warri gaafii qabdan gaafadhaadha. Akka poointiitti immoo warri qabachuu barbaadan waan isheen deebisaa jirtu irratti akka poointiitti qabadha. Eenyu gaafatu fedha gaaffii? Uummanni rafee moo gaaffiin hin jiru moo yookiin maarre? Bakki gaaffiin dabale. Jijjiirama dura jiruu fi amma jiru waan garaagaraa waan argineef keechan babarraa waan jiruu fi ammatti maalidha ammaan jechuun ni barbaadan. Warqii ta'ee baay'isee ta'ee lachuu obboleeyyan keenya dhiiga keenya nama keenya foon teenya yaa ta'uuti malee bakka itti nama muufachiisuu fi nama dallansiisu maaltu jira. Namni sun ragaa ijoollee dawaa garaagaraa fayyadamee itti taphachuu waan baay'ee irratti hojjechuu hin godhu namni kun jettee dubbachuu siisuun baay'ee wanna ta'uu hin qabnee fi haasa'uu hin qabne jedhee yaada. Maaliif ijoollee hedduutu taatee akkanaa nurra gahee ebeluu nurra gahee ragaa qabatan maaliif namicha kanarra buutee waan akkasii deebisuu hin qabdu. Waan ofii beektu qofa. San booda immoo ijoollee ragaa namicha kanarratti waan dubbatan qaban akka nuutumsituun beeksisuu barbaada. Hunda dura garuu warqiinis baay'iseenis nuuf obboleeyyan ta'uu kanumaan baraa jechuu barbaada. Waa'ee namichaa icciitii jiru nuu kennuu qabdi malee inni kanan godhu jechuun sun baay'ee ulfaataadha. Ijoollee hedduutu rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Ijoollee hedduu maqaa dha'uun barbaannu malee yeroo ammaa kanaa jechuudha. Akkamitti dhaabatteet dawaa garaagaraa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa waliin sagaagalaa san booda ijoollee keenya hedduu kan achi buutee dhabamsiise kan dhiheenya hojii afur dura ulfa firraa baasutti miidhamte sandaafaadhaa akka galte naannuma jalduurraa miidhaa guddaan kan irra ga'e ijoollee hedduu haasaa jirtu ijoolleen achi keessa jirtu. Ishumti baay'iseen turuu bardeen gadda mindaa ishii gaafannaan san booda mindaa keessa birrii naa ergettee gaafannaan hin ergu jedheen san booda viidiyoo wanta addaa irratti hojjete bilbila keessatti baase. Ijoollee bira jirtu isaa wal qabannaan gadi ba'anii taatee daqiiqaa muraasa. Artist obboleessa keenya mee amma jettee dhiisatu dubbuma dhugaa jirtu qabadhaa taa'ame amma itti fuullee jirti miti akkana jettee danteen amma micoon si fuullee jirti sini galee amma as jirti kunoo sin bira jirti wanni gaafachuu barbaadan kana jammaraa kaasee haga dhumaa waan gaafachuu barbaadan gaafadha jettee miti kan barbaadu jettee uummatan borjaajessina. Jettee odoon ta'een yoo dhugumaa nama akkasii irratti wanni akkasii nama sanirra gahee jira narra gahee jira namtichi kun akkaana godhee jira anis kinoo miidhamtuudha jettee ol baatee dubbattu kan miidhamte sunoo jira sini galee amma garuu namni intalli nu dhuftuutti intala barbaadaa turreemi gaafadha waan gaafachuu barbaadan jammararraa ishii dhagahee ishiitu maatiitti dawwalee maatiitu du'a himee duute reeffa ishii yoo akkamitti wallaaltee kan duute ishii dhageesse reeffa ishii maaliif wallaaltee kana gaafadha jammaraa kaasati maaltaan uummata maa borjaajooftan. Waan gaafachuu barbaadan gaafadha irraa moo gaaffii hin qabdan
intala nu fida jechaa turreemi wanna gaafachuu barbaadan gaafadhaa fi as bukkee teesseerti namni ijoolleen gaafii qabdan immoo gaafachuu dandeessan haala bareedaadhaan koomentii banaa uummanni ol galee gaafii haa gaafatu waan maatii keessas gaafii barbaadan kan gaafatan ani gaafiin ani ishirraa qabu tokko fi tokko duutee ishiitti dawwalamee himame duutee kasitti dawwalee hime namticha moo abbaa taaskichaati. Abbaa taaksiitu natti hime malee namicha miti. Namichi makiinaan adagaan tiraafikaa uumamee micoon mana yaalaa galte naan jedhe namichi oodhu dawwalii gaafa dhodheetu silkii natti kenne silkii inni natti kenne irratti immoo dawwallaan jechuudha sa'aanii afaan arabiffaa sirriitti hin danda'u sagalee xiqqoo tokko qabnaaniif namichi deebisee sagalee saaran kanaan dura waasaap irraa si biraan geesse natti ergee jechuudha waraabee. Kan kanaan caalaa ni amma namicha wajjin innis keessa gadi bu'ee haasa'uutti afaan hin danda'u jechuudha nufi kiyyaayyuu biyya kana keessatti badaa hojii afaan kan hojii yoo ta'e malee haasa'uudhaaf natti ulfaata. Iddoo reefi bakka jiru sitti himne hin beektu? Natti himne. Ana mafi maamuloom ana mujuut shorxaanaan jedhe namichi eessa jira jennaan inni. Ayyee ummata si wanni gaafattan jiru? Warri gaafachuu barbaadan mee warri gaafii barbaadan lakkoo tokko barreessitu gaafachuu barbaadan. Intalli kennu isin hin jette gaa. Ani kanan beeku kana isin hin jetteetti. Wanni jettan jira? Mubaarak eessa deemi? Amma dubbii kana goolameen jira uummata keenya. Goolabaa isaan dheeressinaati. Obboleettiin keenya shittoon warqeen of kenneera naan jetteetti. Anaanis naan jetteetti of kenneen jiretti. Gaaffiin asirratti ol gaafannu yoo ragaa wal dhabsiisuu ta'e malee akkuma of kenneera jetti kanaan itti fufti yoo ta'e anis garsoo darbiyaa deemaan jira. Dubbiin kun dhumataa isin waan nu gargaartu qabdi akka namaatti. Dhageessanii akka namaatti waan nu gargaartu akka tala Oromootti dhugumatti onnee keessa dubbataa jirti yoo ta'e onnee keessa nu gargaartu yoo ta'e waan nu gargaartu qabdi gatii ta'e dubbannee jirra la asirratti dubbachuu hin barbaadu. Kanaaf ragaa of jalaa dhabsiisuuf asumatti tu goolabnee ol galmee wayyuu ummannis dhaqee guruupiitti galee mata guruupii gabeessa. Wanti isin gaafattan hin jiru gaafatteedha man dawwaleen gaafadhe qaxxitaa siin dawwallean yeroo meeqa sii dawwalee miti an qaxxitaa Ijiptirra. Dawwaltanii. Yommuu akkatti waan irraa fuutan qabduu kan biraa. Waan irraa fuutan qabduu Mabruki hin galchi bakka koo nan bu'aa Mabruki hin galchi. Sitti ergaa jira. Modereetarraa kaasteetta maaliif akkati galchuu hin danda'u? Modereetarraa kaasteetta? Yaa hin jiru galchuu hin danda'u nama maal akka ta'e. Galchuu yookiin neetwoorkii kee ta'a malee an modereetaraa yoon fuudhe yoon kenne kenneedha. Yaa Mabruk nama jedhamu galchi inni sirriitti gaaffii sirnaa gaafatu. Anan maqaa fi dheeressuun barbaanne adeemsa badaa jira. Adeemsa badaa jira. Dhageessanii adeemsa badaa jira. Bakka waan barbaadeef dhabeera. Waan barbaade gurbichaa fi wal birratti argachuudha. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti gurbichaa fi qaamaan isinii fidee dhufa. Utuu dhaabate yoo na dhageessu ta'e asumatti dhaabatee biifoolee obboleettii keenya amaanaadha akkuma sitti hime waan gochuu qabnu lafa irratti goona. Dhumate ajandaa kun asitti utuu goolabame dhiifama naa godhaati. Ragaa of jalaa balleessuun hin ta'u. Waan isin godhi jettan hunda nan godhatteetti. Dhugumatti hin gooti yoo ta'e bakkan kaayee teessee na eeddee bakkan geessee na wajjin dhattee waan godhamuu qabu hunda na wajjin hin gooti yoo ta'e dhugatee yaaduu. Hojii kan jira meeqeerran soofaan ture mucaan inni keroot filamu inni maqaan isaa ishiin akkamitti maal waan qabatamaa argitee too duute jettee akka warratti himte faa maal nu gaafadhaa dhiiroo maal argattee waan fakkeenya biyya arabaatti namni du'e jennee kan maatitti bilbilee hinnu mana yaalaa reefi micootanaa jiru dhattee argitee jirta. Waajjira poolisii qaama seeraa walumaa amma haqni abbaa baasuudha Oromoo. Haqni abbaa baasuudha nama kuma bulii dhibba saddeet jira. Maatiin kun miskiina. Dhaggeeffadhaa maatiin kun miskiina.
Namni bira jiru sun eenyunni? Gaaffii tokko wanti isin gaafatanii jiru kana booddee anas geggeesse obboleetti. Eenyu namni bira jiru sun? Natu geggeesse bakka. Geggeesseera. Chatti bira namni jiru sun eenyunni? Nageessanu hundinuu Ayyoon ijoollee keenya bira mataa isaa malee Taaseera hundinuu mataa isaa malee waan na jalaa balleessaa jirtu. Gaafii komantii taate. Ayyee Bakki bakka nagaan tura. sun